Hello, akkam jirtu? Naguma keessanii fayyaa jirtu? Egaa kabaajoo tokko isinii dhiyeessa. Baacoon koo akkas jettee jechuudha. Barsiisotatu zoonii irratti wal ga'a. Wal geessu warra viidiyoo koo walitti qabanii viidiyoonni kun walitti qabanii jedhanii too achi wal ga'ii isaanii jedhanii waan jedhan siyaasa isaaniiti kaata fuufu waanuma wayyaaneen gubbaarraa ajajje jechuudha. Isaan waanuma wayyaaneen itti feete uummatatti gadi fe'u. Malee waan biraan beekan silaa baasuus, buusuus, shaaruus waan kana gochuus hin beekan. Waanuma wayyaaneen gubbaarraa itti gadi feete uummatatti fe'uudha isaan. Ajjeesennaan ajjeesuudha mitiiree hojiin isaanii jechuudha warra viidiyoo kun. Achi gaaf kan ittiin barsiisota kana zooniitti walitti qabanii kana sun jedhanii siyaasa isaanii jedhanii gara ittiin bokoksanii siyaasa isaaniiti. Jedhanii jechumaan umarratti maal godhu seetanii warri deeggartoota viidiyoo yookiin mootummaa wayyaanee taatanii garanatti goraa. Warri immoo mormitoota taatanii warri mootummaa kanaan mormitanii akkas goraa jedhanii teessoo gargar qoodanii gidduu isaa wanni baasanii jechuudha karaa tambisan. Toleedhanii warri mormitoota garana warri viidiyoo deeggaran garana warri wayyaanee deeggaran garanatti baanii jechuudha. Baanii achi booda barsiisaan tokko maal godha seetan? Barsiisaa sabboonaan tokko maal godha seetan? Warra mormitoota keessa hin seenne warra viidiyoo yookiin wayyaanee deeggaran keessa hin seenne eessa taa'e teessan? Teessoo isaanii walakkaa isa karaan gidduu bahu sun godhatee too taa'e. Nama maal taate yookiin gara mormitootaati yookiin gara viidiyootti gorii jedhanii. Ani viidiyoos miti mormitootas miti Oromoodhaa jedhanii jedhama galatooma.